Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseeti. Waldorgommiin Qur'aanaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture guyyaa kaleessaa xumurame. Injiinarri Itiyoophiyaa Burkiinaa Faasootti warshaa saatalaayitii ijaaruuf jedhame. Sagantaan jalqabsiinsaa galmee miseensa miiliyoona 5 sadarkaa Oromiyaatti guyyaa har'aa jalqabeera. Biyyoonni Arabaa fi Musliimaa haasaa ambaasaaddarri Ameerikaa dhimma Israa'el ilaalchisuudhaan taasisan balaaleffachuun ibsa baasan kan jedhu hangafoota oduu keenya guyyaa har'aati. Bal'inna isaa akka itti aanutti isin daawwachiifna. Sagantaan jalqabsiisaa galmee miseensa miiliyoona 5 sadarkaa Oromiyaatti jalqabe. Kaawunsilii dargaggoota Musliimaa Itiyoophiyaatti kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa naannoo Oromiyaa dargaggoota miiliyoona 3 akka miseensaatti galmeessuudhaaf guyyaa har'aa waadaa galeera. Kaawunsilichi guyyaa har'aa sagantaa jalqabsiisaa galmee miseensa miiliyoona 5 akka federaalaatti qabamee ture damee Oromiyaatti ifatti eegalchiiseera. Pirezidaantiin kaawunsilii dargaggoota Musliimaa damee Oromiyaa kan ta'an Ustaaz Shu'eeb Shamsuu sagantaa jalqabsiisaa kana irratti argamuudhaan akka jedhanitti naannoon keenya bal'innaa fi humna namaa qabduun miseensa akka Itiyoophiyaatti qabame miiliyoona 5 keessaa miiliyoona 3 galmeessuudhaaf waadaan seennaa jedhan. Pirezidaantiin kaawunsilii dargaggoota Musliimaa federaalaa Ustaaz Heydar Kadir haala amma adeemaa jiru kanaan karoora galmee keenyaa akka biyyaatti miiliyoona 5 qabannee turre gara 10tti ol guddisuun kenna waan hin oolle jedhaniiru. Pirezidaantiin mana maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Ustaaz Gaalii Muktar gurmaa'insi amantii Islaamaa keessatti zamana sahaabaa irraa eegalee jiraachuu ibsuudhaan tooftaan amma kaawunsiliin dargaggoota Musliimaa jalqabe kun dhagaa bu'uuraa adeemsa keenyaati jechuun dubbataniiru. Ustaaz Gaaliin itti dabaluunis sochii isaan gochaa jiran kanaaf beekamtii kan kennan ta'uu ibsuudhaan majlisni sadarkaadhaan jiru kaawunsilii kanaaf haala akka mijeessus waamicha dhiyeessaniiru. Waldorgommiin Qur'aanaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture xumurame. Waldorgommiin Qur'aanaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaatti masjiida Bilaal aanaa 4tti argamu keessatti gaggeeffamaa ture guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Haaluma kanaan koorniyaa lamaaniinuu tokkoffaadhaa hanga sadaffaa kanneen bahan adda bahaniiru. Waltajjii kana irratti itti waamamaa majlisa kutaa magaalattii kan ta'an Ustaaz Abdurrazaaq Muhammad kaayyoon dorgommii Qur'aanaa kun dhaloota Qur'aanaa horachuuf akka ta'e ibsaniiru. Dorgomtoonni guyyaa kaleessaa dorgomaa oolan kunneen yoo xiqqaate aanota 12 keessaa akka walitti bahanis himameera. Kutaan magaalattii dorgommii akkanaa kana kan qopheessan yeroo sadaffaadhaaf ta'uu kan eeran Ustaaz Abdurrazaaq dorgomtoonni har'aa hanga sadaffaatti bahan gara magaalaa Finfinneetti darbuudhaan akka hirmaatanis ni godhamaa jedhan. Sagantaa kana irratti mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaatti pirezidaantii kaawunsilii dargaggoota Itiyoophiyaa kan ta'an Ustaaz Heydar Kadir argamaniiru. Injiinarri Itiyoophiyaa Burkiinaa Faasootti warshaa saatalaayitii ijaaruuf jedhame. Ogeessi teeknooloojii fi abbaa qabeenyaa Itiyoophiyaa kan ta'an Injiinar Bijaay Naayik mootummaa Kaappiteen Ibraahim Tiraawuree wajjin ta'uudhaan wirtii teeknooloojii guddicha Burkiinaa Faasootti hundeessuudhaaf Afrikaan saatalaayitii mataa ishee akka oomishtuu waliigaltee seena qabeessa irra gahaniiru jechuun odeeffannoon baheera. Afrikaan ogeeyyii fi warshaalee mataa ishee waliin saatalaayitoota gara oorbiititti furguggisuu kan jalqabdu yoo ta'u kunis hirkattummaa yeroo dheeraadhaaf teeknooloojii hawaa irratti qabdu ni xumurti jedhama. Saatalaayitoonni kunneen hordoffii haala qilleensaa qunnamtii intarneetii baadiyyaa qonna ammayyaa fi gargaarsa balaadhaaf kan oolu akka ta'es ibsameera. Giddugalichi sammuu namtolchee yookaan AI jechuudhaan waamamuu fi furmaata daataa hawaa irratti hundaa'e irratti kan xiyyeeffatu ta'uu Afrikaan addunyaa wajjin dorgomtuu akka taatu ni taasisaa jedhan. Injiinar Bijaay Naayikiin kan hoogganamu Bija Tiyoo Industry and Engineering kanaan dura Kaapteen Ibraahim Tiraawuree waliin gama oomisha maashinarii misooma industirii fi qonna ismaartii irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee walii mallatteessuun isaanii yaadatama. Pirojektiin saatalaayitii haaraa kun qaama mul'ata guddaa kan ta'u yoo ta'u pirojektii dorgommii Afrikaa leenjii teeknikaa fi ogummaa damee teeknooloojii fi saayinsii akka fudhatan carraa guddaa kan uumu jechuunis ibsameera. Kun ijaarsa bu'uuraalee misoomaa qofa osoo hin taane hojii sammuu ardii Afrikaa kana jijjiiruudhas jedhama. Saatalaayitii Afrikaa ijoollee isheetiin ijaaramte naanna'aa jirtu arguuf tarkaanfiin muraasni qofa nu hafeera jechuunis himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatii arganneetti isin dabarsina.
Haasaan ambaasaaddara Ameerikaa biyyoota Arabaa balaaleffannaa irra geesse. Biyyoonni Arabaa fi biyyoonni Musliimaa ta'an haasaa ambaasaadarri Ameerikaa dhimma Israa'el ilaalchisuudhaan taasisan balaaleffachuudhaan ibsa baasaniiru. Israa'elitti ambaasaadarri Ameerikaa Maayik Huukaabii Israa'el dachee baha giddugaleessaa harka caalu to'achuudhaaf mirga qabdi jedhan. Gabaasni Associated Press akka jedhutti ambaasaaddar Huukaabii yaada kanaan dura kennaa turan gaafii fi deebii amma Israa'el sirna duriitti cichuudhaan yaada kennuun beekamu Taakaaraa Kaarlisa wajjin taasisan irratti yaada kana dubbachuun isaa beekamee jira. Haasaan qondaala Ameerikaa kun biyyoota ollaa Masrii fi Joordaan dabalatee biyyoonni Arabaa kanneen akka Saawud Arabiyaa, Kuweet, Oomaanii fi akkasumas jaarmiyaaleen biyyoota Arabaa dhaabbata qindoomina Islaamummaa fi liigii biyyoota Arabaa balaaleffannaa waloo baasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa haasaa Huukaabii kana yaada finxaalessummaa fi fudhatama tasumaallee hin qabne jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa yaada qondaala kanaa irratti ibsa bal'aa akka kennu gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii ammoo gama isaaniitiin yaadni qondaala Ameerikaa kun seera idil-addunyaa kan cabsuudha jechuun balaaleffataniiru. Afgaanistaan Paakistaan haleellaa xiyyaaraa namoota 20 jalaa ajjeefte jechuun himatte. Haleellaa xiyyaaraa humni qilleensaa Paakistaan naannoo daangaa irratti raawwatee lammiileen nagahaa 20 ol ajjeefamuu isaanii Emireetii Islaamaa Afgaanistaan Taalibaan beeksisee jira. Haleellaan kun bulchiinsa bahaa Nangahaar jedhamuu fi Paaktikaa jedhamu keessatti kan raawwatame yoo ta'u ministeerri ittisaa Afgaanistaan beeksisee jira. Akka qondaaltonni kunneen jedhanitti haleellaan kun gamoo mana jireenyaa fi mana barumsaa amantaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu eeruudhaan kanneen du'an keessaa harki caalaan dubartootaa fi daa'imman akka ta'es mirkaneessee jira. Gareen mirga namoomaa akka gabaasetti godinoota kanneen keessatti haleellaa gamoo mana jireenyaa irratti raawwatameen namoonni 16 ajjeefamuu himeera. Addatti ammoo haleellaa xiyyaaraa mana barumsaa amantii bulchiinsa kana keessatti jiru irratti raawwatameen namoonni lakkoofsi isaanii hanga ammaatti hin ibsamne ajjeefamuu mirkaneessaniiru. Mootummaan Paakistaan haleellaa kana mirkaneessee garuu namoota nagahaa qulqulluu ta'an irratti xiyyeeffachuu isaa haaleetii kan inni jiru. Islaamabaad irra deddeebiidhaan garee Tahriik yookaan Taalibaan Paakistaan TTP humnoota nageenyaa Paakistaan irratti dachee Afgaanistaan irraa haleellaa jiraachuu isaanii kan beeksisuudha. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadhaa.